Yuunivarsiitii Wallaggaa gaaffii uummata Oromoo yeroo dheeraa keessaa isa tokko ture. Kanarraa ga'uudhaan gaaffii uummataa irratti hundaa'uun bara 1999 Yuunivarsiitiin Wallaggaa hojii baruuf barsiisuu eegale. Haa ta'u malee Yuunivarsiitiin Wallaggaa ka'umsa yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti barattoota Oromoo mudateerraa ka'uun Yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis hojiin baruu fi barsiisuu baatii tokkoof gufatee ture. Kanarraa ka'uun Wallaggaa Yuunivarsiitiin hojii baruu fi barsiisuu kana bakka itti deemsisuu fi godinaalee 3 kaampaasiiwwan isaa keessatti argaman keessaa abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa fi qaamolee hawaasaa adda addaa yuunivarsiitiiwwan kana bakka bu'anii hojii baruuf barsiisuu kana bakka itti deebisuu malu jedhu waliin konfereensii nageenyaa geggeessee jira. Kanarraa ka'uun guyyoota muraasa keessatti hojiin baruu fi barsiisuu yuunivarsiitii Wallaggaa akka bakka itti deebi'uus hawaasa waliin irratti waliif galamee jira. Nus dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofnee sagantaa kana kutaa tokkoffaasaa akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessinaa nu faana turaan afeerraa keenya. Qajeeltoo biyya keenyaaf haa godhu, hamaa biyya keenyarraa haa fageessu. Hani dhame nuuf haa hiikamu, handeeme nagaan nuuf haa galu, biyya keenya nagaa haa godhu, ameesi nuuf haa mirgisu, fardi koorara nuuf haa bulu, qotiyyoo salgii nuuf haa jabeessu, kormi nuuf haa bookkisu, waatiin nuuf haa mar'atu. Waaqni ammayyuu biyya keenya nagaa godhee nagaatiin haa jiraachisu. Barumsa addaan cite kanas iddee jirutti biyya keenyaaf nagaa buusee akka deebi'anii baratan. Waaqni keessa godhee nagaa jeequ akka nagaatti deebisu godhee kan garaa mufatees immoo akka walitti deebisu Waaqayyo nu haa gargaaru. Hanyaan nuuf haa sifeessu. Waaqni kayyaan immoo nuuf haa milkeessu. Marii nagaa nuuf haa godhu. Barri roobaaf nagaa, gadaan qofaaf qabdi. Ani isaan jedhan tolaan haa ga'u. Abaareen diina haa ga'u. Bakka ishii bakkee haa ta'u. Bakkee nagaa haa ta'u. Irraa garuu nu haa oolchu. Dogongora nu haa oolchu. Kan deeme haa galu. Kan maseene haa dhalu. Biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Walitti nu haa jaallatu. Nuyi jennee bargadaa jedhu arrabaan dammataa barruun soogiddataa cirracha abtaayataa kontoraan sinifitiin bishaan abbayyaataa dudduusaa sinifitiin cokoo sarfaasataa duraa fuulduratti lo'aa andoonee kormaataa gannaa bona lalisaa andoo waleessu kormaataa bu'aa yaabbii dhoowwadhaa ofolaa ofolti isiniif halaatu biyyi keenya immoo biyya nagaa haa ta'u biyya diinagdeetiin biyya hawaasummaatiin biyya misoomatiin badhaadhe Waaqayyo nu haa taasisu. Barri nagaa gadaa qofaaf gabbina. Barumsi hundee dagaaginaati. Namni yoo barate malee dukkana keessaa ba'uu hin danda'u jedhee yaalii guddaa jiruu guddaa hojjetaa ture akka ture seenaan hin beeku. Namnis kanaaf baay'een wareegameera. Biyyaas ba'eera. Kan du'es baay'eera. Kanaaf barbaachisaa barumsaa saba Wallaggaa barsiisuun hin barbaachisu. Hin beekachaa. Kanaaf waan sabi Wallaggaa barbaadu nagaadha, barumsaa, guddinaa, sabaaf salamii adda addaatiin wajjin jiraachuudha, hammatee jiraachuudha. Naannoo isaan ilaaltanii sabaaf salamii baay'ee jira. Hamma umurii keenyatti beennutti nagaan wajjin jiraataa ture, ammatti wajjin jiraataa jira. Kuni barumsa irraa kan argateedha. Kanaaf barumsi barbaachisaa akka ta'e irra deemnee dubbisuu yeroo baay'ee nu fixuu nu barbaachisu. Kanaaf hubachiisuu barbaada. Har'a kan mari'annu waa'ee barumsaati. Barumsa fedhii keenya waan ta'e durumaa qabnee barumsa waan barbaannuufi barumsi waan bu'aa guddaa nu buuse waan beeknuufi barumsa akka dhaabatu hin barbaannu. Isarratti mari'annee attamitti barumsa amma dhaabate kanaa gara fuulduraatti fufnaa jennee wal hubannee wal dhaggeeffannee warratti mari'annee ijoollee keenya warra ammaa mana tamaarii dhiisanii rakkoo adda addaatiin ba'anii galan kanaa dhufanii akka isaan timirtii isaanii jalqaban gochuudha. Dhugaadha. Ijoolleen kun callumanii ba'anii galan miti. Timirtii jibbanii galan miti. Isaanis wanta quunname jira. Hiriyaa isaaniitti iddoo adda addaatti du'aa ture. Rakkataa turan hin naga'u. Ijoolleen kun immoo nama tamaariidha. Nama nu caalaa wanta biyya kee jiru yeroo hundaa duukaa kan bu'anidha. Wanti kun itti dhagahamee aaranii
ijoolleen keenya maa du'u, hiriyyaan keenya maa du'u jedhanii aaranii gaafachuun isaanis barbaachisaadha. Kana immoo mootummaan duukaa bu'ee deebisaa jira, deebisuutu jira. Nam tokko duudhii isaatiin nam tokko rukutamuu hin danda'u. Seerri jira. Seerratti buluun irra jira. Olaantummaa seeraa eeguun irra jira. Eenyuyyuu mootummaanis nus eenyuyyuu yeroo olaantummaa seeraa badu immoo mootummaas gorsu, walis gorsu, ijoollees gorsu nu barbaachisa. Amma wanta amma ta'e kuni wanta biyya keenyatti ta'e kuni akka carraa ta'e ijoolleen keenya naannoo adda addaa kan jiranii rakkina irra ga'eera. Mootummaanis kana duukaa bu'ee kan kana godhe immoo hirmijaa irratti fudhachuu barbaachisaadha. Fudhataas jira akka dhageenyutti televizyiinii irratti, Gondor irratti, Walloo irratti namni baay'een hidhamaa jira, jiruu raarameera. Kun egaa mootummaan fudhataa jira jechaadha. Gara fuulduraatti immoo cimsee itti deemee lammata wanta kun akka hin taane mootummaan kana gochuu fi dirqama guddaa qaba jechaadha. Kana mootummaattis hin himna, hin gorsina. Rakkinni kun amma wamiitu nu duukaa deema. Kana gatteenye irratti marannee rakkina kana balleessinee nagaana wajjin jiraanna. Innaa koomishinii nageenyaa fayyaa kun immoo kana qoratee dhugaa irratti kan hundaa'e baasee isa baddalees isa baddalamees wal bira kaa'ee araara nagaa buusuudha jedhee mootummaan qabatee deemaa jira. Akka biyyaatti. Umurii keenya walollee jiraachuu hin dandeenye. Walamannee jiraachuu hin dandeenye. Wal sodaataa jiraachuu hin dandeenye. Teenyee mari'achuun irra jira. Nam tokko hin balleesse. Dhugaadha. Inni balleessis immoo balleesseetu amanuu jira. Baddaleera jedhee dubbachuu jira. Inni baddalameetu baddalameera jira. Lachuu wal bira ta'anii haasa'an. Inni baddalees kaasaa kaffalee, inni baddalamees dhiiseera jedhee nagaadhaan gara fuulduraatti biyyi kun jiraachuu barbaachisaadha. Akka biyyaattu karaa barnootaa biyyaafuu muuxannoo fakkeenya guddaa ta'uu danda'utu naannoo kana jiraatu barumsa asitti addaan jituu hin qabu. Dhimma kana hawaasatti baasnaa hawaasni haa murteessu as ba'ee nuni kuni humna keenyaa olidha. Kanaaf hawaasa wajjin wal qunnamuu qabna, hawaasatti himachuu qabna, uummatatti baasuu qabna, uummatatti himachuu qabna inneeti sagantaa kana qopheessinee akkasitti argamtan goone qooda fudhattoota wajjiniin dhimma barumsa itti fufsiisuu yookiin nageenya yuunivarsiitii mirkaneessanii barumsa itti fufsiisuutti mari'atamuu jechuudha. Akkuma beekamu yuunivarsiitiin kun hawaasatti hundaa'u ergama sadii akka bakkaan ga'uun ergama sadii itti kennameetu hundaa'e. Ergamni inni jalqabaa akkuma beekamu nama barate fi ga'umsa qabu ogeessa guddina biyya kanaa fi misooma biyya kanaa keessatti qooda isaa ba'u oomishuudha inni jalqaba. Inni lammeeffaa rakkoo qabatamaa bu'uura godhatee rakkoo qabatamaa naannoo kanaa ta'uu danda'a, kan biyya kanaa ta'uu danda'a, kan addunyaas ta'uu danda'a. Rakkoo qabatamaa irratti hojii qorannoo fi qo'annoo gaggeessee rakkoo kana hiikuudha. Akkasumas rakkoo hawaasaa qabatamaa ta'e adda baasee tajaajila hawaasaa adda addaa kennuutiin rakkoo kana furuudha. Kanaaf ergama kana sadii itti kennameetu hundeeffame jechuudha asitti. Rakkoon yuunivarsiitii adda addaatti uumamuu jalqabee booda nu birattis maaltu mul'ate kan jedhu keessumaa barattoonni naannoo Amaaraatii dhufanii addana baratan yuunivarsiitii gadhiisanii ba'uu nu mudate. Ittaanee asuma keessatti immoo rakkoon nageenyaa uumamee walitti bu'iinsi barattoota gidduutti ta'een miidhaan qaamaa fi lubbuurras sadarkaa ga'uurra nu mudate jechuudha. Asitti mooraa keessatti namni hin du'in malee miidhaan qaama barattoota irra ga'eera. Shaambuutti sootee mooraa keessatti hin ta'in malee mooraa alatti haa ta'u malee lubbuun barataa tokko magaalaa Shaambuu keessatti badeera. Haalli kun walitti daamee rakkoon mudatus itti fufiinsi waan itti fufeef bakka adda addaattis
haala waliigalaatti barattoonni keenya yuunivarsiitii gadhiisanii sadarkaa bahiitiitti geera jechuudha. Sadarkoon yuunivarsiitii keessaa kan ba'an nama barattoota naannoo tokko qofatu hin ta'in naannoo sadii qofatu hin ta'in ijoolleen keenya barattoonni Oromooyyuu sadarkaatti yuunivarsiitii gadhiisanii ba'anti ture jechuudha. Sana wajjin illee ol qabsiisee sadarkaa geejjiba wajjin ol qabsiisee karaatti lubbuu barataa nama afurii illee dhabuu geenyeera jechuudha. Kanaaf rakkoo kana nu mudatee ture jechuudha. Ji'a darbe kana keessa, ji'a tokko walakkaa keessa. Yeroo kanatti amma dandeenyetti yuunivarsiitiin amma dandeenyetti hooggansi barattoota wajjin caasaa barattootaa fayyadamnee caasaan barattootaa hedduu jira. Gamtaan barattootaa jira. Gamtaan nageenya barattootaa jira. Bakka bu'oonni barattootaa sadarkaa kutaatti jiru. Barattoota wajjin marii walitti fufiinsaan marii hedduu gaggeessaa turre. Akkamiin nageenya mooraa keenyaa kanaa tasgabbeessinaa. Akkamiin ijoolleen naannoo adda addaatii dhufanii nu keessatti baratan kunitu miidhamiin as keessa jiraachuu danda'u. Barumsa kanas akkamitti fufsiisuu dandeenya kan jedhu marii bal'aa barattoota wajjin ture. Achirra ceenee hojjettoota wajjiniin barsiisota wajjiniin marii bal'aa gaggeessaa turre. Gaafa ijoolleen naannoo Amaaraa immoo dhibbatti buqqaanii bahuu fi asiin karaa mooraa gadhiisanii bahuu fedhanii humna keenya ol taanaan jaarsolii biyyaa abbootii amantaa magaalaa kanaa hirmaachisnee as jiru keessas fa'aa baay'een yeroo sana addunyaatti dhufanii nu gargaaraa turanii jilbattis kufnee lukattis kufnee kadhannee asitti deebisnee kadhannee deebisnee doormiitti deebisuu dandeessinee nyaatas akka nyaatan godhamee wanti gaariin yuunivarsiitota biraarraati ala adda ta'een asitti xiqqoo ture. Hojii kana goonee ijoolleen kun yuunivarsiitii adda addaatti sadarkaa doormii illee gargar bahiitii mana nyaataa gargar bahiitii sadarkaa sanatti deemame asitti tuu doormiitiin illee gargar hin bahin mana nyaataatiin illee gargar hin bahin wajjinumaanii rakkooma keessatti illee haa ta'u wajjiniin jiraataa turan. Ijoolleen naannoo Amaaraas ijoolleen naannoo Oromiyaas walumaan doormii isaanii keessa akkuma duriitti sireema waliin qooddatanii nyaatas wajjin nyaatanii walumaan jiraataa turan hanga keessumaatti rakkoon irra deebi'ee Gondarii fi Waldiyaamatti irra deebi'ee torbee sadii booda amma mudatutti ijoollee wajjin jiraataa turan. Tuma mooraa kanaan ba'e. Kanaaf sana keessatti gaheen abbootii gadaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa nu gumaachan salphaan ture. Ijoolleen yuunivarsiitii biraatti torbee jalqabaa keessatti baay'een isaanii kan ba'anii galan. As garuu yoo xiqqaate amma ji'a tokkotti rakkoon sun uumamee torbee sadii hanga ji'a tokkotti ijoolleen parsantiin 90 ol ijoolleen naannoo Amaaraatii dhufanillee asuma turan. Ituun deemin. Kanaaf as keessatti hojii gaariidha kan nu gargaaranii asirra jiru suuraatiin namoonni yeroo sana asitti nu wajjiniin guyyaa lama misaa jechuun jedhin qursii jechuun jedhin hojii isaanii dumaa dhiisanii nu waliin asitti nu gargaaraa turan jechuudha. Kana asumaanillee galateeffachuu barbaanna kan yuunivarsiitii. Achiiti yeroo turmaata keessas deebinee akkuma irraa kana konferensii wal fakkaatu bal'inaan ammas hin ga'u godina sadii hirmaachisne malee magaalaa Naqamtee wajjiniin kantiibaa wajjin ol dubbannee hawaasa naannoo kanaaf magaalaa Naqamtee irraa amma tokko hirmaachisne immoo barumsi kun hin ture jalqabuu qaba. Nageenyi xinnoo fooyya'ee dhufee ture yeroo sana hin ture hingaa kanaa booda immoo barumsatti haa deebinu mee hawaasnis dhufee nu gargaaru kan jedhuun hawaasa hirmaachisnee marii asumatti marii bal'aa goonee turre. Amma marii adda addaa barattoota wajjin godhaa turre keessattis kan ilaalaa turre barattoonni barumsa fedhii qabu. Ni barachuu barbaannaa jiru. Garuu waltajjii gaafa waamnu waltajjiitti gaaffii isaan kaasan hundumtu gaaffii dhimma yuunivarsiitiin deebii laatu olidha. Isaanis hin kaasu. Nuni yuunivarsiitii hojii rakkoo hin qabnu garuu gaaffii qabna gaaffii keenya immoo mootummaan irraatti deebii barbaanna jedhu nuni barumsa barataa gaaffii keessan gaafadha. Nuni sama dandeenyutti gaaffii keessan ol isinii dabarsina. Garuu barumsa addaan hin ceetu kanuma jedhuun guyyaa guyyaatti hin baranna bakka boor hin baranna ni gaafa mariisisnu hunduma isaanii gaafa mariisisnu manuma kanatti boor hin jalqabna ni ba'u gaafa ba'an garuu boor hin jalqaban. Akkasuma torbee guutuu ji'a darbe kana torbeetti si'a hedduma marii marra turre jechuun danda'ama. Hin baranna nuun jedhu walii gallee hima baana yeroo hundumaa garuu barumsi hin jalqaban. Awwaammoo ilaallu sooshaal miidiyaan kunis baay'ee miidhaan barattoota keenya irras geessiseera.
ergaan hundumtuu kan darbu karaa sooshaal miidiyaa karaa feesbuukii asii mari'atanii bahu gaafa isaan ba'an feesbuukiitiin kan akeekkachiisus jira kutaan galiinaadhe yoo galtan indoomi miidhaa isin dhageessinnaa sadarkaa miidhaa adda addaatiin akeekkachiisuu doorsisuutu jira barattoonni immoo isuma dubbisan sana hordofuu isuma asitti walii galanii ba'an dhiisanii galanii booriin dhiisu hin diigu. Kanaaf rakkoo dhugaa dubbachuuf rakkoo humnaa olii fi rakkoo hamaan nu mudate rakkoon baranaa ulfaataa akka biyyaadhas sadarkaan isaa rakkoo keessoo tokko kan nutti kaasanii qaban yeroo hundumaa gaafa mari'an rakkoo keessoo takka gaaf tokko kanatti nutti hirrate kana nuu guutaa kan jedhan tokko nutti kaasanii hin beekan. Kanaaf nuni waan feesoote amma ijoollee as keessatti gahee qabanis haa ta'u akka walii galaatti nageenya naannoo keenyaa kana nageenya magaalaa kana magaalaarraa dhuftanii godina keessanii tasgabbeessuutti kan sinii olii jira jennee namannu yeroo ammaa kanatti caasaan mootummaa oliyyuu sinti gahee qaba sinti harkaa qaba waan hundumaa kan jedhu amanna ijoolleen kun ijoolluma keessan baay'een isaanii ijoolleen magaalaa kanaas keessa jiru ijoolleen kun garbaanii hawaasuma kana keessa oolu asuma oolu kanaaf ammas taanaan furmaan harkuma keessan jiraa jennee amanna barumsa kanatti nu deebisuufis barumsi kun akka itti fufu gochuuttis rakkoon sinii furmaanni gara biraatiin nu dhufu hin jiru yoo asumaatii arganne irraa kanaaf. Kanaaf hojii kana hojjetaa turre. Barattoonni mooraa yuunivarsiitii kana keessaa ba'anii akkamitti ba'an? Isintuu mawucaa laatee fi manni yuunivarsiitiin tokko barataan tokko gaafa ba'u barataa amma kana mitiiti mawucaa mataasaa qaba seera mataasaa qaba. Akkamitti ba'an? Gaaffiidha kun. Itti dabalees immoo ammas gaaffiidha. Akka yuunivarsiitii Itoophiyaatti gaaffii tokko xiqqoo ishee sin gaafadha. Fakkeenyaaf dhimma nageenyaa booressuu fi yuunivarsiitii Waldiyaa fi yuunivarsiitii Gondoriidha. Beeziin dhimma nageenyaa jechuudha. Yuunivarsiitiin kun lamaanii diinii mataa isaanii hin qaban immoo to'annaa hin qaban immoo barataan achi keessa jiru maaliif dararame achi keessatti? Yoo isaan diinii sanaan humna diinii sanaati ol ta'e rakkoon achi keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif callisee rakkoo achi keessatti ta'e ilaale? Inni kun deebi'ee biyyattii maaliif jeeqe? Itti dabalee yoo mootummaa naannoo Oromiyaati olii ta'e immoo mootummaan naannoo Itoophiyaa muummichi ministeeraa maaliif callisee ilaale? Barattoota achi keessatti akkas ta'an sila amma kana rakkinni dhala namaa yookiin immoo orgaanaayizeeshinii tokko keessan ga'u yuunivarsiitii garaagaraa keessa hin ga'u. Qeen maal qabdi jedhannaan abbaa ishee qabdi jedha Oromoo. Qeen gara biraan qabu abbuma isaa qaba. Qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa ture hedduudha. Baay'eedha namatti tola. Qabsoo kana keessaa bu'aa hedduu arganneerra. Qabsoon kuni qabsoon qeerroo qabsoon barattootaa yeroo hedduu gaggeessaa ture. Baay'ee uummanni Oromoo waggaa tokkoof dhibbaa kan dararamaa ture rakkataa kan ture duudhaasaaf seenaasaa kan dhabeeyaa ture. Maaliin dhufe yoo jenne meeshaa waraanaatiin otoo hin ta'in tokko Waaqayyo tokko barumsadha. Barumsaan sadarkaa kanarra geenya. Barumsati immoo ija nu bande isa barateeti iddoo baay'ee nu geessise jechuudha. Kanaaf yeroo bakka kana geenyee sadarkaa kanarra geenyu diinonni uummata Oromoo irratti bocaa jiran kun waan hedduudha. Kallattii meeqaan deemaa turanii inni hedduudha yoo baay'ee dubbanne baay'ee fagoodha. Namni barumsa hin qabne jaamaa ulee jalaa fuudhanidha. Barumsi hankeenya otoo barannuu qabsaa'uun nurraa barbaachisa. Gurguddaan beektonni bakka jirutti uummanni Oromoo tokko taanee barumsa dhaabnee miti hannama ta'uu dandeenya. Barumsa dhaabuun jaamuudha. Amma yuunivarsiitiin Oromiyaa keessa cufameera. Inni bahaa, inni dhihaa, inni kaabaa, inni kibbaa maalluun jedhaa. Barnoota cufnee maaliif manatti deebine? Barnoota cufuu jechuun ikkoo dukkanatti deebi'uu jechuudha. Barataan tokko barnoota dhiisee mana isaatti yoo deebi'u biyyatu miidhama. Barataan tokko barnoota dhiisuu jechuun biyyatu du'a, biyyatu miidhama. Maaliif barataan kun boru baratee xumuree bulshaa ta'a, mootummaa ta'a, dooktarii ta'a, piroofeesarii ta'a, maandisii ta'a, injinerii ta'a. Kanaafuu isatti aanu immoo mana barnootaa keessatti yoo deebinu gara barnootaatti yoo deebinu barsiisaanii barattoota barsiisu barattoota kanaa waan ta'u madaaluu qaba. Madaaluu qaba. Maaliif barattoonni kun boru biyya bulchuu
biyya kana fayyadu. Zim jedheema inni akkuma barbaade siyaasa kana walitti makee barsiisa taanaan hin ta'u. Siyaasni boodadha. Otoo barnootaan barataan siyaasa dursa taanaan akkamittiin biyya bulcha akkamittiin baratee fixa. Maaliif sammuu isaa keessa siyaasatu guutama. Barsiisaan amala barataasaa beekuu qabaa, baruu qabaa. Barataanis amala barsiisaasaa beekuu qaba. Wal to'achuu qaba. Yoo wal to'atan malee haala kanaan itti fufamuu hin danda'amu. Furmaanni isaa maalidha kan jedhu akka kootti karaa Amaaraas ijoolleen Amaaraa miidhamaniiru, madaamaniiru, du'aniiru. Ijoolleen Oromoos biyya Amaaraatti Oromoo ta'uu isaaniitiin miidhamaniiru, du'aniiru, madaaniiru. Akkam goonaa yoo jennu duraan dursaa mootummaani maatiin ijoolleen jalaa du'an deemee gadda isaanii irratti argame mootummaani Oromiyaa fi mootummaan Amaaraa waliin mari'atanii gadda isaanii irratti argamee kaasaa kaffaluufi qaba. Mucaa maatii jalaati mucaan du'ame sun. Maaliif yoo kana ta'e malee akka mataa kootti tasgabbiin hin dhufu ta'a. Maaliif yoo jettan maatiin sun kasala gubee, qansiraa hojjetee, dhagaa baatee, aduu keessa gammoojjii deemee qoteetu ijoollee koo irratti naa darba jedhee otoo abdatuuti ijoolleen isaa biyya biraa deemee fayyaa isaa deemee reeffi baatamee gara manaatti yoo galu baay'ee nama gaddisiisa. Hundi keenya iyyuu gaddinee bu'aa jirra ammas. Maaliif kana ta'e yoo jettan siyaasatu nama madeessaa jira. Namni siyaasa madaa'e yoomiyyuu hin fayyu. Namni siyaasa madaa kanarraatii ani itti fayyu maaliin dooktariin qo'achuu qaba kana. Qoratuu qaba. Siyaasni nama madeesseera. Kanaafuu mootummaan kanarratti hojjechuu qaba. Inni Oromiyaas immoo mootummaan Oromiyaas sabni Oromiyaa maatii isaa waan ta'eef ijoollonni jalaatti miidhaman jalaatti du'an deemee gadda isaanii irratti argame kaasaa kaffalee fi sana booda maaliif akkuma dubbadhe kasala gubanii qansiraa hojjetanii dhagaa baatanii ijoollee isaanii barsiisaa turan abdiirra kaawwatanii. Kanaafuu hundi keenya gadda. Kanaafuu furmaata kana rakkoo kana durseetu mootummaan hiikuu qabaan jedha. Inni sadaffaan inni xumuraa mootummaan Amaaraas mootummaan Oromiyaas kan beekuu qabu. Nuti abbaan gadaas abbootiin amantaas jaarsoliin biyyaas nutis akka jaarsaa taaneetu mootummaan yoo nu mujeessa akka mataa kootti biyya Amaaraa deemneetu jaarsummaa maatii warra ijoollonni jalaa du'an deemnee gaafannee mootummaan yoo sirreesse gaafanneetu ijoolleen keessan ijoollee keenyadha. Rakkoon keessan rakkoo keenyadha. Kanaafuu ijoollee keessan nuu kennaati akka ijoollee keenyaatti eegnee tiksinee hin barsiifannaa. Barsiifanneetu nuti itti gaafatamummaatiin ijoollee keessan sinirraa fuunee isinii deebisna jennee kadhannee isaan gaafachuu qabnaan jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma.